Microsoft irratti paartii keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Viidiyoo keenya laayik godhuudhaan nu faana turaa isin jedha. Egaa as bira paartii keenya irratti haadha as bira faayilaa niiwuu kireet goonee as bira dammoo piroojeektii keenyaaf maqaa uumnee teest jenneetiin ergasii as bira dammoo paartii waanii irratti seentimeetira isin mul'isee jira. Amma dammoo piksiliidhaan isin mul'isa. Piksel inchi as bira dammoo wiizii keenya 1200 gooneetiin heejii deemna dammoo 800 goonee footoo akkasuma piroofaayilii irra kaa'achuudhaaf isin barbaachisu isin gargaaru jechaadha. Footoo Instaagiraamii fa'aa akkasuma footoo yuutuubii fa'aa taamiilii fa'aa as bira saayiziin isaa as bira dabalama malee piksiliidhaan hojjettu jechaadha. Piksilii inchiidhaan hojjettu jechaadha. Ergasii kireetii ni goona. Biitii keenya dammoo 16 ni goona. Waayitiin goona. RGB kararii ni goona. Kireetii ni goona. Ergasii haala kanaa erga kireetii nu ta'e booda sheeppota kanneen irratti piraaktis goonaa jechaadha. As bira sheeppii reektaangulii kana qabuudhaan qirsii barbaanneen diizaayinii barbaadeen hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Boca barbaanneen irratti uumanneetiin halluu keenyas as bira filachuu hin dandeenya jechaadha. Halluu keenya asiin filataatiin boca barbaannee as bira illeebsii kiliik godhuudhaan haala kanaan harkisuudhaan boca barbaannee uumachuu hin dandeenya jechaadha. As bira dammoo wanta wasaanyii keessaa kastam sheeppii kan jedhu kana kastam sheeppii kan jedhu kanaan boca barbaanne argachuu hin dandeettu jechaadha. Sooftirri keenya adoobiin keenya kan duraa waan ta'eef malee sooftirri ammaa kanarratti appideetii godhatani boca kana sheeppii kana sheeppii hedduu argachuu dandeettu jechaadha. Sheeppii kanaan fayyadamu waan ta'eef sheeppii kanarraa hagam qabu irraa isiniif qooda jechaadha. Yaa'u ampiisiin kiyya waan raamii isaallee xiqqaa ta'eef akka istaakiin alaan taaneef jecha sooftira duraarra fayyadamaa. Dalagaafis sumaan dalagaa naaf ta'ee jiraana. Biyyaansi isin sooftirri keessa raamii isaa 816 yoo ta'e appideet gochuu hin dandeettu jechaadha. Kiyya raamii 4 waan ta'eef raamii 4 irratti iyyuu haala kanaa hojjedhaa. Keessan yoo raamii sanii ol ta'e haala itti hojjettan biyyaansi bareeda ta'a jechaadha. Itti aanseetiin dammoo as bira footoo fidanneetiin footoodhaan haala kamiin akka hojjennu tuulota paartii waanii irratti isin agarsiiseerra. Amma dammoo paartii kanarratti haala kamiin akka hojjennu isin agarsiisa. Innaa as bira paartii kanarratti tuuliin kuni hiling burush jedhama. Hiling burushii kan jedhu kun wanta hin barbaanne tokko of duraa balleessuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf amma silkii kana of biraa kaasuu jidduu kana kaasuu yoo barbaanne as bira saayizii keenya sirreessuudhaan saayizii keenya boca isaa sirreessuudhaan boca isaa erga isin booda raayit kilikii keenya maawusii irraa tuquudhaan otoo gadi dhiisin irra dibdanii jechaadha. Silkii isa irra haala kanaan yoo dibdan jidduu kanaan ni balleessaa jechaadha. Haala kanaan balleessaa jechaadha. Boca isaa dabaluudhaan akkasuma wanta guddaa tokkollee balleessuu hin dandeettu. Amma fakkeenyaaf wantoota fuularra nama ba'an tokko kanaan balleessuu hin dandeettanii jechaadha irra fayyadamuudhaan. Kilikii bichaa warra gootan ofiinuu halluu isa biraan jiru wal keessa makuudhaan isin haqaa jechaadha AI fayyadameetiin. Haala kanaan fayyadamuu hin dandeettu jechaadha. Lammaffaa irratti tuuliin qabadhee isiniif dhufee jiru suuraa nama tokkoo yoo hin barbaanne ta'e amma fakkeenyaaf suurota kana keessaa suuraa nama tokkoo yoo haquu barbaaddan amma fakkeenyaaf suurota kanneen keessaa mee Andu'aalam hin balleesse isin agarsiisa. Maaliif isa balleessite naan hin jedhinaati. Yaa'u wantuma si jaaladhuuf isa balleesse as bira kana balleessuudhaaf as bira hin jira. Staap tuul kan jedhu kun hin jirti. Staap tuul kan jettu kanarra kilik gochuudhaan as bira dhuftanii bakka halluu duwwaa tana tuquudhaan as bira aaltii tuttan. Aaltii tuttaniitiin egaa maawusii keenya sochoostanii booda as bira fuula isaarra dhuftanii wayidammoo saayizii isaa as bira dabalachuu hin dandeettan. Saayizii isaa as bira dabalattanii fuula isaarra dhuftaniitiin takkatti kilik gochuudhaan raayit kilikii maawusii keessa irraa otoo gadi dhiisiin irra dibduu jechaadha. Otoo gadi dhiisiin haala kanaan irra dibduu jechaadha.
Yoo isin jalaa qirtsiin fuula sanii fa'aa yoo isin jalaa kan badu ta'e immoo amma fakkeenyaaf mallattoon akka pilaasii wayii kan mul'atu hin jirti. Wanta mallattoon sun tuqu fa'aa balleessuu danda'a. As bira ammallee yoo akkasii isin jalaa balleessu ta'e aaltii gad tuquudhaan as deebistaniitiin amma fakkeenyaaf as bira aaltiin tuttanii aaltii kanaan akka as deebistaniin booda waan amma as bira wanti balleessuu waan jirreef isaniin balleeffattu jechaadha haala kanaan. Haala kanaan haquu hin dandeettuu jechaadha. Utuu raayit kilikii keessan gadi hin dhiisiin haala kanaan balleessuu hin dandeettuu jechaadha. Bakka hin bannees haala kanaan takkatti kilikii aaltii kiiboordii keessa irraan tuttanii ergasii akkanatti ni balleessitu jechaadha. Isiniif galee jiradha abdiin qaba. Dammoo dalagaa keessa irra barumsa keessa irra piraaktisii akka hin daganne piraaktisii godhuu keessan akka hin daganne as bira maaltu isinii hafaa harki isinii hafa. Harka kana balleessuudhaaf tuula dura amma isin garsiisee hiilingi burustaan jettu tana isii fayyadamuudhaan raayit kilikii irra gadhiibdaniitiin saayizii isaa as biraa hin dhiphattanii yoo saayiziin keessan gahaa isinii ta'e isa san raayit kilikii osoo keessan osoo gadi dhiibiin gadi dhiisiin irra harkistuu haala kanaan ni balleessituu jechaadha. Kanas haala kanaan as bira qabdaniitiin akkana sochoosuudhaan haala kanaan ni balleessituu jechaadha. Biyyaansi inni suuraan waan harkaanis hedduu hammataniitiin walitti dhiyaatanii jiraniif malee suuraa nama adda fa'aa jiru fa'aa takkatti namicha burushii san fayyadamuudhaan gad haaxxaniitiin balleessanii jechaadha. Egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aan tana tuulota kanneen qabanneef isinii dhiyaannee jira. Viidiyoo keenya sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura paartii sadaffaa irratti haga walitti dhufnu turtii gaarii isiniin jedha.